Hai nagaa jirtu nagaa fi jaalalli araarri waaqayyoo hedduu fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna isiniin jedha har'a ammoo waan bareedaa tokko ta'e isiniif fidee jira wanti ani isiniif fide ammoo yaa'u namoonni baay'een TikTok irra viidiyoo bareedaa argitanii wanta nama kolfisiisu bareedaa argitanii qafoo irratti buufachuudhaaf iddoo gargaritti seef viidiyoo jechuudha yookiin daawunlood viidiyoo jechi jedhu irraa balleessuu jechuudha. Viidiyoo akkasii sanniin akkamiin buufachuu dandeenya gara qafootti kan jedhu waliin ilaalamee fakkeenyaaf asirratti sekendii lama yookiin irra gadi qabee jal'isa. Yeroo irra gadi qabee jal'isu silaa seef viidiyoo yookiin daawunlood viidiyoo kan jedhu asirratti nu dhufee viidiyoo gadi buufataa turre jechuudha. Amma ammootu inni kun seef viidiyoo jechi jedhu hin cufatee jira abbaan akka namni viidiyoo kana gadi hin buufannee fi abbichi cufatee jira jechuudha. Innaa viidiyoo kana qaxxitama qajeeluma loogoo tiktokittiin ala akkamiin gara qafoo keenyatti gadi buufanna kan jedhu isa qulqullina qabu isa bareedaa ta'e akkamiin gadi buufachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Amma jalqaba akkuma tiktokii keessa seentanii viidiyoo tokko seef godhachuu barbaadaniin iddoo fakkeenya sheerii kana tuqxuu jechuudha. Iddoo sheerii kana al tokkoof ni tuqxu. Iddoo sheerii kana al tokkoof gaafa tuqxanii jettu achiin booda iddoo kana akka sooftu jechuudha. Iddoo appilikeeshinoota wanta garaagaraa fakkeenya isinii bahu kana akka sooftu iddoo moor jettu kana tuqxu jechuudha. Al tokkoof deebitaniitu al tokkoo fi iddoo moor jettu kana ni tuqxu jechuudha. Iddoo moor jettu kana yoo tuqxanii jettanii deebiseetii akkanatti isiniif bana jechuudha. Gaafa inni akkanatti isiniif bane iddoo koppiin kun isinitti mul'ataa jira. Jalqabarra kooppii jechi jedhu sana isa kana tuqattu jechuudha. Kooppii godhattan erga kooppii godhattaniin booda achi kaatanii googilii keessa seenna jechuudha. Amma viidiyoo kana kooppii godhannee fudhanneerra googilii keessa seenna. Googilii keessa dhanna kiroomii jechuudha. Kiroomii keenya keessaanii googilii keessa dhanneeti maal jennee barreessinaa isiniif fakkaate gubbaa kanarratti viidiyoo TikTok viidiyoo daawunlood jechi jedhu kana barreessitu jechuudha. TikTok viidiyoo daawunlood jechi jedhu kana al tokkoof ni barreeffattu jechuudha. Kunoo isa kana ni barreeffattu jechuudha. Isa sana erga barreeffattanii kunoo kama jalqaba irratti argaa jirtan kanatu isinii bahaa jechuudha. Kunoo akkuma isinii mul'ataa jiru kama jalqaba irratti isinii bahee kana kunoo isuma kana irratti al tokkoof kilikii gootu jechuudha. Ni tuqxu. Erga isarratti tuqxaniin booda akkanatti isin seensisa jechuudha. Isa kooppii godhattanii dhuftan sana as keessatti peestii godhattu jechuudha. Daqiiqaa yookiin sekendii lamaaf quba keessa irra qabdan jechi peestii jettu tun yoo isinii dhufte jetti peestii san tuqxan liinkii keessa asirra peestii ta'ee jira. Peestii kan ta'e sana daawunlood jechi jedhu isa irratti tuqxu jechuudha. Erga isa irratti tuqxaniin booda akkanatti isinii fidaa jechuudha. Amma viidiyoo anqara fide sun kunooti isinii dhufee jira jechuudha. Kwaalitii bareeda ta'een osoo kwaalitii isaa hin hir'atin naa dhufee jechuudha asirra. Amma maal godha seetu jecha daawunlood jettu kanarratti tuqadhaa jechuudha. Ammas jecha daawunlood jettu kanarratti tuqadhaa. Achiin booda mallattoon tiktokii osoo irratti hin mul'atin kwaalitii bareeda ta'een daawunloodii naa ta'a jechuudha. Amma isarratti tuqadhee jiraan beeksisni yoo isin dhufe ni tuqxu silkiin keessa amma fakkeenyaaf kunoo gubbaa kanarratti naa bu'aara jechuudha. Naa bu'aa jira ooppiin godheellee isinitti agarsiisa jechuudha. Kunooti akkuma isin argaa jirtan kunoo gubbaa irratti bu'aara kun jechuudha. Akkuma isin argitan kana bu'aaraa jechuudha. Haala salphaa ta'een kwaalitii bareedaadhaan akkasi buufachuu dandeettu gara qafootti jechuudha. Amma abbaan sun akka viidiyoo kana daawunlood hin godhanneef cufatee jiraan haala salphaadhaan daawunlood gad godheeti daawwachuu danda'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf ooppiin jedhee inni nuu fida kunoo yeroo ka'ee jedhee asitti ooppiin jedhee naa fidee jira gubbaa kanarratti jecha ooppiin jedhu isarratti ka'ee isinitti agarsiisu jecha ooppiin jedhu isarratti tuqxu jechuudha. Isin tuqxu yoo inni isinii bu'ee jedhee erga isarratti tuqxanii amma viidiyoo amma buuse sana isinitti agarsiisa jechuudha.
jechaadha. Na viidiyoo aman buuse kunoo isa kana kunoo jechuudha. Kunoo ila kunoo viidichi an buuse kana kwaalitii mallattoon tiiktookii irra hin jiru wanti takkitti irra hin jiru jechuudha. Kunoo ilaalaa argite akkuma abbaan sun gadhiifateen qulqullinnaan osoo mallattoon tiiktookii irratti hin mul'atin naa dhufe jechuudha. Osoo mallattoon tiiktookii irratti hin mul'atin qajeelumatti akkuma abbaan sun gadhiifatee buufadhee jechuudha. Haala salphaadhaan akkasitti buufattaniiti viidiyoo baay'ee ilaallachuu fi silkii keessan keessatti ilaallachuu dandeettu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa isinin jedha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuuf akkasuma like gochuudhaan share gochuun nu gargaaraa isinin jedha. Like gochuun dagatina koomentii barreessaa. Gaafii qabdan kamiifuyyuu koomentii na barreessuun dagatina. Qabadhee isiniif dhufuuf na yaala. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.